Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni mastuutu akka mooltanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo. Bakka jirtanitti nageenyi koo qilleensarraa simbira naaf haa ga'u isiniin jedha. Maatii mastuutu akkam jirtan nagaa keessanii ani jira galata waaqayyo. Isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo qilleensarraa simbira haa ga'u isiniin jedha. Hordoftoota mastuutuuf akkasuma mul'atan maaliif gara mana mastuu dhuftee jechuun keessan hin oolu. Har'a mana mastuutti kan argamee fi obboleettii biyya baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju baga firii dadhabbii keetii agarte mastuu ta'ii dhugaa duraan dursee asumaan garuu dhiifama siin jedha maaliif kana hunda narraa turtee jechuun kee hin oolu haalli tokko waan naaf hin mijoofne fi kanumaafan sirraa ture siin jedha obboleettii ta'u qaalii fi gaarii. Kan baay'ee si jaaladhuuf baay'ee kana siin jechuu hin dandeenye dhugaa guddaa tokko si gammadee gammachuu koo ibsachuudhaaf garuu haala ittiin ibsadhu waanan sirraa ture dhiifamaa siin jedha obboleettii ta'ii. Innaa hordoftoonni mastuutuu illee baga gammaddanii fi baga firii dadhabbii mastuu agartanii siniin jedha asumaanii mastuutoo baga firii dadhabbii keetii agartee. Akkasuma warri wajjin dadhabdanii warri wajjin shirbootanii fi cinaa dhaabbachaa kallattii adda addaatiin cinaa dhaabbachaa turtan baga gammaddanii isiniin jedha. Maaliif namni dadhabbii hedduu keessa ce'eet moonii ta'a jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo akkanatti ilaalanii yuutuubii yoo jedhan waanuma qal'aa namatti fakkaata. Garuu dadhabbii hedduu qaba. Dadhabbii san hunda keessa dabartee injifattee as ga'uun ishii gammachuu kana hin jenne mastuutoo baay'ee si gammadee ammallee nama jabaatee nama irratti cimee waan gaarii waan barumsa namaaf ta'u waan hordoftoonni kee itti gammadan akka irratti hojjetu abdii sirraa qaba. Maaliif namni waan tokko kanatti dadhabee waan gaarii irratti hojjetee waan gaarii tokko mul'isuu qaba. Amma immoo